السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوت أمينا رفنا قارنتنا اللي خلاص كليتي وشو يوجين رفنا جرا هيا سمانو وإسانة تندبرسا سلامتا إسنغافة نينجا غرقا إسندبرسات نينجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في ورتبتوتا أمو أين بقى نجان نو إدني سمين جت أرانتنا إنجبرة ترجمتا يجون كذي وانا نولما أرانتنا جا جالنا هاري رتنا رجع خير أمو أين كنارا ألبوم كيا جالنا رتي أراجع أول مرة لا كنارا ورين كته جالنا أمو أين أنت تنيل باية تكلا تو ما سمين جت أرانتنا إنجوتو جالنا أمو أين رترجم كليتو Killeetu warra eeysaan as dhufe jechuun keessa waan noolamni asumaan ogaa eenaan ono as jirti isilleen eenaanilleen as jirti takkanaati gartee waan isin jettu waan isin dubbattugaa kanarraa isinirraa baafna nufaana tura isin jenna beeriza itti fufi isin jenna yookaan show. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في خبجمتوتا في جالتمتوتا أمو أينان أمو أينان بقى جرات السنين جتا أبو أينان اللي الرأس تركما أبو أينان الرأس رفودا الرهاريا قدين قبنا بني متى خنا قبنا لفر الشر يسني بني هاجرتي برجلو بني إيجا channel لكون إسا آريساتين بنامي channel لكون إيجا بنامي سكة على جرا يرسك تو تكان لجيني ورموتيجا لا سك تو لجيني ماله سك تو لا ماله سكة جرا سكة على جرا تكا mana tinggal le خنافوغا أردفتوتا خيني أرانتنا دو إسانيتي فينا جنتي أسيتي أركمني قلديغا ولد فني هاتي أينان أفاول بردا ورسيتي تيسي أكوما آرتي تيسي كنو غربا جانا غراني واللي آراتو تلقى من ساقجالتي دبيتك كين قبدو خنافوغا أردفتوتا أينان غا أبان أينان هادوبتو جنتي dabarsana gagarasa indubbattu fakkaatti isin adantana arro walle gara daadhaa itti jiran gurbaan isaa dhufettee dubbaddoyye rakkoon qawlaan dubbaddoyye bira hayyee gaamma wanni asin waamtee gaagaytee waaman asitti inni deemee jiru kana tana inni illee asitti argame duraanillee argamu telefoonallee odawwallee nu jalaan kaasu eega dhufee gaa maaliin jegaa kanas gaa wooma namni namarraa qabu masruufa namni namarraa qabaa waamee qalmarraa qabaa ilmoon tun ilmoo saatii Ashama kana asirratti hin dubbatin hin dhageessa waan akkanaan dubbatin jee qaama. kana gaa hundi gaa egaa kanuma gaa yoo dandeessi gaa dubbattere dhugo dubbattere hay masluufan qabdi taa'ilma hay aannan qabdi dhugaatii qabdi dibata qabdi dhiqata qabdi manni khiraadha qaba bishaan qabda khaaraa qabda waa meeqa qabda hayya namni akkasuma leedoo bubbee galuu danda'a namni hayya ani qabda mooti amma kaameeraatu jiran dhageessa. kaameraa jiraatullee kaameraa kana dura ibsuudha si baadiluu malee hin taatu si baadiluu malee ifuun gortu waan inni isin jira dhageessa. amma ilmoon teetan yookaan nyarree qabii furaddoo yookaan masluufa isii lafa kaayii jennee bara amma gabaabduu Ala mana dhageessani waan namni gartee himeetii fixadhaa mana keessa fixatu kaameeraa duratti hin dubbannu dina dhageessani kanarraa immoo waan namni mana keessa fixatu maal jaalatamtoota furdiftoota keenya kanarraa gara awwaan biraatiif hin deemne wanni nan deemeef yoo dhugaa walitti himne garuu dhugaa himneetuma wanni hafte sun isaan maaftu malee an dhuguma sanii nama dhageessani kanarraa wanni nan gartee kanin itti jawaalan kaafne asii deeme sababa isiin gartee maaliif aani arrabsita maaliif kana nama arrabsita yaada jechuun walolcha arrabsita yaada jechuudha kanarraa achumaan bakka dalagootee kanarraa achumaan aanee illee na dawwalee gadaatu qabame hootu na bira jee asumaan akkasumatti fiigaadha kanarraa immoo egaan itti dhaqe waa jawwaala kaasuudhaas hin jiru guyyaatti na dawwatu illee jawwaalaa quban qabu jechuudha jawwaala kiyya keessa haadeen keessa qaba namni kun yoggaa gartee ifiifuu mataa isaatiin tasgabbii qabu nama wajjin haasa'u jawwaala namni dawwaluu argaa jechuudha. Kanarra wanni hin deemeef gadaan qabame eega qabame bakka inni bu'ee nagarree kanarraa barbaada gadaarra jira. Ammoo wanni hin deeme waan biraatiif miti kanuma gaduma kana bakka inni jiru barree barbaanne isa kana baasuuf jechuudha malee waan biraatiif waa takka hin deemu. Garuu kan isaan yookaan isiin ol baatee kana jettee kan isin dubbattu hordoftoota keenya kana yoo nan balleessillee ertee kan badii kiyya ana kamitaa jetti inni furadda rakkoon qabu. Kanarraa immoo waa hunda nyaatan malee waa hunda dubbatanii yaan. Kanamma waa hunda asirratti kaameeraa dura fuula kaameeraa dura irratti hin dubbannu waan jiru keessaan fixannaan jaala kamataa biyyatti. isaan dura fixattamaan isiin godhee sanaa isiin jirtiimi isaan dura fixattamaan isaan duratti hin fixanne. Laaga.
Akkamiin fixatan duuba akkamiin beekta akkatti fixatan namni wallee. Badii gubbaan naa dabaluu deemtanii. Badii gubbaan akkamiin namaa dabalan. Ayya. Wanni juufu diduuf Maaliif dhugaa tanumeen amma dura gartee balleessee arrafamaa jiru dhugaadha. Baay'ee takkaa galatuuf Oromoon xiyya kan arrabsallee maaliif badumatti yaachaan arrabsan malee waan biraatiif nan arrabsan. Kanarraa immoo akka gartee ilmi dhiiraa tokkotti dubbii gartee jaarsaa jaartii iddoo gabbaasanii sooshaal miidiyaa irratti taasisuun faayidaan qabu. Kanarraa waan jiruuf waan takka isaan fixannaa asirratti hin dubbannu hin jaallan akka mataa fayyatti. Lakki wanni kana juuf amma duraa wajjin hin jiraannu egaa achirratti ol baatee naaquban qabna kameeraa kaattee haasofte jiraatte chiwulii wajjin jiraannu je'ee jira beekanni naan jee jira gaa kana ol beellee dubbadheetiin jira. Ammoo inni deemuuf saniif asirra dhaabbadhee wajjin jiraannu tanan dubbadhu jechuu diddaa qabaa. Wanni deemuuf hajjee gaa egaa diddaa qabaatee adii duuma suusa immoo lafa kaayee diduuf deemaa oolu. Ammati mana keetti inni galtamuun galtu gabaabdu. Mana kayyatti dhugaadha nan gala maal ilmootiyyaan qaba rakkoon qabu ilmootiyya poolisiin guddifadha immoo as duratti waan hunda dubbatu sin barbaada akkanuma jee kanarraa reefullee dubbadda jira. Duumatti araarama diduufe. Araarama diduufe miti na dhageeffadhu kaameeraa duratti na dhageessa jaarsaa jaartiin tokko hoggaa mana ofiitti galanii na dhageessa mana isaaniitti fixatan yookaan gulantaa isaanii irra fixatan. Kan jirru kuni ifeensaa ta'e sibira jira. Mana keetitti miti wanni nuti taasifnu kanarraa garuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenyaaf wanni gartoo hordoftoota ummu'eenaniif wanni nan dhaamu gama kiyyaan kun dhufeetiin jira. Mana fiiti fixatanii waldhabbii jaarsaa jaartii mana fiiti dhumaa waan jaamu dhaleesse ni agartanii ni dhageessanii egaa gulantaa namaa jechuun amma fakkeenyaaf mana kiyya gaa mana kiyyaa miree manni isaanii mana isaaniiti. Mana isaaniitti fixatuu barbaadee jarrini mana kiyya fixatuu hin barbaanne wallolli jaarsaa jaartii baadilan ta'uu manuma fiiti dhuma yoo dhumelleedhaa janii dhugaa wallola jaarsaa jaartii mana namaatti haasawwan hin ta'u manuma isaanii galchanii jaartii yoo sokkitee nama dhuftees manuma sii galchaniiti mana isiitti haasawan sun aadaa Oromootu dhuguma. Kanaaf gaa eega akkas jedhan gaa inshaallah rabbiin khayrii haa godhu jenna gama keenyaani. Eega gaadidan meegaa walumaan laalla waan itti aanu gaas waan qaban yaada qaban aadaa dabarfatan isaan lameen leeni irraa dhaggeeffadhaame hangama kiyyaan mala sayyee mana isaaniitti hafatan jee. Mataayetti garuu arraan tanan dubbadha yeen dhufe. Meeshaa ta'e wanni nanarra dhufe dhugaadha bakka irraa dhufe illee na beekta sababa gartee gadaa fi qabame jecha waan turreef kanarraa immoo waan ati na dawwaltee na waamte san gaafatuufiin sirraa baruufiin arraan tana dhufe taakka jee. Ana kan kopa kabutti si mana jirti ittiin kopa qaba kanarraa eega sibiilii laatee baay'ee takka uumaa rakkoo qabu kanarraa garuu namni tokko eega sibiila dhuftee waan jiru osoo lolon ta'in osoo waata kan ta'in kanarraa dhugaa dhugumoo dubbatan irra bareeda. Asumaanuu garuu hordoftoota keenya arra kan jirru mana feerizaa keenyaatti feerizaa osoo gartee dhumee isii rabbashuu osoo hin ta'in akkuma beekamu isuma waliin dhayinee mana keenyatti illee fitan rakkoon qaban akka mataa keenyatti kan hin jiru kana. Inshaallah akkana jaa inni ni dhageessanii akkana jaa isiinoo maal jetti laata. Kana jee egaa kanaas didaa ilmoo egaa kanatti ol baafte ani hin barbaadu jee jira. Egaa kana jee sanumaaf deemaa kanaas ilmoo saamu. Kana inni barbaadu namni agartee yaa ilmoo saamu. Laamu mana keenya fixannaa jee mire. Bara mana keenya fixannaa jee. Saddaqaan jiru. Mana keenya fixannee eega jee haala bareedaa. Waan saddaquu miti an kana saddaqaan jiru. Eega mana keenya fixannee jee manuma isaaniitti finnaa hordoftoota ummu'aynaan manuma isaaniitti waan jiru finnaa inshaallah. Kanaaf gaa waan nu faana turtaniif gaa galatoomaan jee hangama kiyyaanii yoo hafteef itti aadaa baratanii garuu hangama kiyyaan galatoomaadhaa salaamtaa hanga dhumaatitti gartee assalaamu alaikum warahmatullahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaan nuuf turaa isin jenna Oromootiyya. Inshaallah khayrii walitti dhufna. Inshaallah khayriidha. Fayyaa isaaniitiin walitti dhufna. Biiznillah. Namni chaanaala kanaaf haaraa taatanillee sabaskiraayib laayik godha. Warri gartee gootanillee galatooma isiniin jenna asumaaniin.